hundumtuu akkuma abbaan godhe waanuma facaastee saammatta. Viidiyoo kana jalqabaa hanga xumuraatti yoo daawwattu ta'e isinii galuu danda'a. Maaliif akka inni itti fayyadamu, maal akka fayyadu, maalis akka ta'e ani hagan danda'e ifa isinii godha. Isin immoo jalqabaa hanga dhumaatti wanta ani haasa'u dhaggeeffattanii itti fayyadamtu yoo ta'e baay'ee tokko faayidaa qabanni kunillee garuu jidduutti kukkuttanii kan irra darbitanii yoo ta'e isinillee hin galu. Maaliifillee akkanitti fayyadamtoota hin taatan jechuudha isin gabaabumatti. Kanaaf viidiyoo kana laayik gochuun haa eegallu. Nageenyi Waaqaa bakka jirtan maraasiniif haa ta'u. Hordoftoota kee beekumsaalee jirtu nagaa keessanii an nagaa goote. Har'as viidiyoo addaa tokkoon dhufeetiin jira. Turtii keessan hanga xumuraatti na wajjin gochuun akkasuma haaraa ta'anii gara mana kana warri dhufaa jirtan baga nagaan dhuftanii jecha akkuma baratame subscribe gochuun miseessaatanii viidiyoo jaallattanii laayikii share gochuun akkasuma waan itti fayyadamaa jirtanii simmiidheef fayyade walii keessaniif koomentii irrattis anaafillee yaada keessan naaf qoodaa jecha. Egaa viidiyoon irra qabadhee dhufe akka isiniif ifoottiin isiniif waraabutti jira jechuudha. Inni guddaaf murteessaan immoo haasaa koo yookaan wanta ani dubbadhu seeraan kan dhaggeeffatanidha yoo ta'e tokkollee gaaffii kan isinitti ta'u hin jiru. Viidiyoo kukkuttanii irra hin darbiina. Warri itti fayyadamuu barbaaddan jalqabaa gadumaatti caqasuun wanta isin fayyadu argachuu dandeessu. Akkuma argaa jirtanii seeraan isinitti mul'achuutti jira. Wanti kun wanta hedduu of keessaa qaba. Rifeensa keenyaaf kan gargaaran jechuudha. Qullubbii adii fi baatikaarraa kan hojjetame iskiriinshoot gootanii illee suura isaa kaafachuu dandeessu. Kanattis na fayyadamaani. Isa kana ji'a tokko keessatti yeroo lama jechuudha kana fayyadamu. Yeroo ittiin ji'a keessatti yeroo tokko fayyadamus nan qaba. Yeroo ittiin ji'a keessatti yeroo lama fayyadamu illee nan qaba jechuudha. Kanaaf isa kanatti illee fayyadamuu dandeessu. Baay'ee tokko gaariidha. Naannoo fayyadee qodaan isaa hedduun bira jira jechuudha. Kananii keessa fayyadamee fixee irra deddeebiitti fayyadama. Kunillee iskiriinshoot gootanii kaafachuu dandeessu. Shaampoon isaallee ni jira. Kun immoo isa koondishineerii jechuudha. Koondishineeriidha. Akkamittiin itti fayyadamna kan jedhu kunoo viidiyoon as gubbaatti dhufee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan amma shintibeetii keessaan bahe yookaan rifeensa koo miiceen bahee jira jechuudha. Qulqulleessee shaampootiin miicee baheen jira. Kunoo bishaan qaba. Erga rifeensa keessa miicanii booda kan itti fayyadamtanii egaa kan koo yookaan akkamittiin akka itti fayyadamuun isinii ibsa. Kunoo shintibeetii keessaatii baheetiin jira jechuudha. Miicee amma rifeensa koo qulqulleesseen jira. Amma batiikaa kanan itti dibuuf deemaa jira jechuudha. Kana erga rifeensa keessa miicanii qulqulleessanii boodadha kan isinitti dibdan malee itti dibdanii miti. Otoo rifeensa miicin yookaan immoo rifeensa too miicamee qoshashaa qabutti dibu miti. Rifeensa erga miicee booddee kunoo isinitti mul'ata. Seeraan isinitti mul'isaara. Warri itti fayyadamuu barbaaddan wanta itti fayyadamu seera qabeessaan akka isiniif ifu anillee isiniif ibsu nan yaalaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhe shintibeetii keessaatii baheetiin jira. Egaa rifeensi koo kunoo bishaan qabaa jechuudha. Bishaan irraa cobuutti jira. Qulqulleessee shaampootiin miiceen bahe. Isa booddee maaliin godhaa batiikaa kanan itti dibuuf deemaa jira jechuudha. Maaliif fayyadaa yoo jettan baay'ee rifeensa ni lallaaffisa. Baay'ee tokko lallaaffisa jechuudha. Akkasumallee ni dheeressa. Ani kanan argee isinitti hima. Warri isiniif itti fayyadamuu dandeessu. Warri isiniif hin taane immoo dhiistanii waan biraa siistima biraatti fayyadamuun rifeensa keessan kunuunsuu dandeessu jechuudha. Ani waan na fayyadeef itti fayyadama malee otoo naaf hin taane ta'e itti hin fayyadamu. Kanaaf kana naaf ta'u dirqama isiniif ta'a jechuu miti. Inni kun mirgaaf dirqama akka qabnu beekaa gaa'isa sirriitti wal hubannu. Warri isinii ta'e immoo itti fayyadamuu dandeessu yaada jedhu malee dirqama kun isiniif ta'a jechuu koo miti. Egaa akkuma argaa jirtanii rifeensa erga miicee qulqulleessee booddee haala kanaatiin batiikaa koo itti dibaa jira jechuudha. Moisturaayizii godhee yookaan massaajii godhee itti dibuutti jira. Kun argaa jirtu fooliin isaallee baay'ee namatti tola. Hin urgaa jechuudha fooliin isaa. Rifeensa ergaan dura miicee qulqulleessee shaampootiin miicee booda isa kana itti dibee haala kanaaniin itti dibaa jechuudha. Isinillee viidiyoon ani waraabu viidiyoo gabaabaadha. Yoo baay'ate daqiiqaa 7 daqiiqaa 10 kan hin caalle. Kan immoo ilaaltanii seera qabeessaan daawwattanii itti fayyadamu. Isinitti dheeratee hin yaadu. Kun sirriitti argaa jirtanii bishaan rifeensi koo bishaan waan qabuufi fooxaan uffadhe jechuudha. Narratti coccobee jennaani. Egaa kun akka kanaatti latti godhee lallaaffisee jira. Isinis itti fayyadamaa carraa kanatti illee akkasiin hin dabarre. Baay'ee wayii fixeen jira gaa'is na jalaa dhumaa jirti. Kana erga bitee waggaa tokko guutee jira. Waggaa tokko guutee jira. Yeroo hundaatti hin fayyadamu akkuma isiniin jedhe
irra caalaatti kanan fayyadamu viidiyoo kana gaditti ani jiru yoo laaltanii wanneen sana jechuudha. Wanneen akka roosmarii, avukaadoo, muuzii, hirmaskiif kan jedhame sana sirriitti fayyadamu malee isa kana yeroo baay'ee ittiin fayyadamu maaliif kuni rakkoon qabu yoo ta'e illee tabalaasha waan ta'eef wanta fireeshii arge fireeshii wanta tabalaasha waan ta'eef carraa sanatti fayyadama jechuudha. Asumaanis jireenya qusachuu yookaan siistema jireenyaa dhagaa'is malee jira jedhanii akka barbaadanis yoo godhan rakkisaadha. Kanaaf egaa kun yoo ture rakkoon qabu guyyaananii waan itti fayyadamu dhabe sana kanatti deebi'uu nan danda'a kan jedhu fireeshii sana hin arge carraa sanatti fayyadama jechuudha. Kun yoo taa'es rakkoo hin qabu. Kanaafini yeroo dheeraatti fayyadama tokko yoo bitee waggaa tokko oliin itti fayyadama jechuudha. Sinii galee dheetii yaada gaaffii garaagaraa warri na gaafattan isuma viidiyoo keessatti dubbadhe kan na gaafattan isin rakkoon keessan inni viidiyoo jalqabaa gadumatti daawwachuu yookaan dhaggeeffachuu dhabuu keessanii jechuudha. Kun immoo naannoo osoo hin taane isin hin miidha. Viidiyoon hojjedhu sheer godhaati hiriyoota keessan obboloota keessan biraan ga'a rakkina hin qabu. Waan beeknu irraa sheer walii goona. Sheer godhaa odeessii hedduu biraan ga'anis immoo wanti isin na gaafattan tokko lamaan deebisaa isiniif fidaan deemaa jechuudha. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii kunoo fixee jira. Baay'ee gaayis rifeensa firiizii baay'een jaalladha garuu hojii koo wajjin waliin hin deemu baay'ee biizii na godha. Akka kanaatti firiizii illee fardachuun ni danda'ama ture waan kana yaalee isinitti agarsiisuuf malee anamma firiizii hojjechuuf hin deemu. Garuu wanti kun firiizii illee ni godha rifeensa ni maraa jechuudha. Otoo rifeensa keessan miidhaa tokkorraan hin ga'een fireen tokko keessan baate jechuudha. እና ከከናትልኝ ፍሬዚ ጎዳቸውን ይደንዲሱ ነማ ስኒት ያሊሳ አገርሲሱ መዴ ፍሬዚ ጎቹን ሚዲ አናላ ከናን ፊሰ ሁንደቲ ዲቤ ቴንጅራ ዲቤ ባየ ለላፊ ጅረኩም ሲነርጋ ጅርተኒ ስንሊ ወረ ሪቤንሰ ጀጀባታ ቀብተኒ ኬሰቱ ጆሊ መነ መዳሚ ኬስ ጅርተኒ ዋን ከና ሰቲት ፈየደምቱ ከና አርገን ወርጀታም ከናባ ቢተተኒ ተፈየደሙ ደንዲሱ ኩን ሰልፋድ ሊፋቲ ቶኮ መሌ ሱቅራብተቱ ሰቦዳ yoo ofitti dibdanii deemtanillee rifeensa keessanirraa fooliinsa namatti tola nama hin dabbaru warri beektan beektu warri hin beekne immoo fooliinsa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Akka waan biraa kan itti fayyadamu fooliinsa namatti hin tolle yookaan ofitti dibanii sosochoon hin danda'amne miti kun noormaali kondishineerii waan ta'eef jechuudha. Innaa akka kanaatti erga xumuree booda akkuma argaa jirtan baay'ee lallaafisee jira. Baay'ee gaa'isanii uumamaan rifeensa luuccaan qabu yeroo baay'ee isinitti himaa. Rifeensi koo kan koo jajjabaataa jechuudha. Isa qabutu humnaan hin qabee jira malee baay'ee jajjabaataa. Filamullee hin caccabaa jechuudha. Garuu sana akka hin taaneefani siisteematti bareedtiin itti fayyadamaa jira jechuudha. Innaa akkuma argaa jirtan baay'ee namatti tola. Baay'ee lallaafee jira jechuudha. Akkasittiin firiizii gochuullee hin dandeessu gossitanii jechuudha. Nama firiizii godhachuu baay'ee nan jaalladha. Garuu amma isaa hin deemu firiizii hin godhu yoo waaqayyo jedhe guyyaa tokko gaafa mana madaamiitii gadi ba'anii gaafa uffataa jechuun koonsartii deemuu maal deemuun dhufe carraa kanatti fayyadamuullee nan danda'a jedheetiin akkasitti of abdachiisaa jira. Isinillee akkasii rifeensa koo fuulduraan baay'een irraa kukkuta. Akkuma isin beektanii innis amma guddachuutti jira jechuudha. Baay'ee walumaa gala isaa rifeensa koo irraa kutee ji'a 2 fixee sadaffaa qabachaa jira. Isa kanas ji'a keessatti ji'a 2-3 keessatti hagam dabala kan jedhu isiniif fida viidiyoo waraabeen jira waan ta'eef yeroo eega argitanii akka inni itti marmaru mataa rifeensa jechuudha. Kun akka kanaa firiizii illee gochuu ni danda'a jechuudha. Wanti kuni kanaafuu warri waan akka talbaa waan akka aluuveeraa oliiveeraa maal isa jedhamu kan itti fayyadamuu hin dandeenye kanaaf haala salphaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Amma fixee jira hunda isaatti dibee fixeen jira jechuudha. Baay'ee ariifachaa jira baay'ee wiigaayis gara hojii deemuu fi dirqama kushiinaa deemuun qabaa. Dirqama uffata miicuu naamni waa hedduutu jira kan isiniin beektu kana isiniif hin ibsu qimamoonni mana madaame haala kanaatiin filaadha kan itti dibuu jechuudha. Filee kun haala kanaatti laslassi godhi namatti hin tolu mee isinumti faradaame tokko lammaffaa immoo namni tokko waan isa miidha akkamitti fillafiitiitti fees to feesitti fayyadamee namni sittaa fayyadamu jedhame. Otoo namni suni wanta sanatti fayyadamaa hin jiru ta'e ookee wanti sun nama miidha. Garuu namni sun otoo itti fayyadamaa jiru kuni gaariidha. Itti fayyadamaa gaafa saniin jedhe
namoonni tokko tokko maaliif yaada faallaa namatti barreessitu yookiin koomentii faallaa namaa kennitu? Rakkoon maaliif? Kanarratti yoo dandeessan koomentii yookaan yaada keessan naa kennaa. Akkuma argaa jirtanii kunoo bakka kanarra ga'een jira jechuudha. Akkuma isin jedhe baay'ee rifachuutti jira. Amma itti dibeetiin jira. Itti dibee kana fixee jira isin jedheera. Kunoo qodaansaa duwwaa hafee jira. Keessa duguugee fixee jira. Waggaa tokkotti fixee jira nan bitaa waaqayyo jedhee. Noormaalii kana suuqii barbaadan irraa kan argachuu dandeessanii. Kunoo haala kanaan fixeetiin jira jechuudha. Kana ittiin oolaa jechuudha. Ittiin ooleetiin akkasitti gara hojii koo hin deema. Fooliinsa foolii badaa miti baay'ee namatti tola isiniin jedheera. Akkasitti keessan oola. Sa'aatii 3, 4, 5 ittiin ooluu ittiin buluu dandeessu rakkoo hin qabu. Garuu booda ofirraa miiccuu jechuudha. Yeroo miiccan sana shaamboo ittiin gootan rifeensa keessan amma shaamboo ittiin godhu. Maaliif dura rifeensa qulqulleessee miicee booda itti dibee waan ta'eef malee akka inni laallaafisuun barbaade malee silas kondiishinarii akkaataatti itti fayyadamu kondiishinarii namni hin beekne jira jedhee yaadu. Akka rifeensa erga miicamee booda jechuudha kan itti dibame umarratti. Anillee akkasuma rifeensa godhura miicee rifeensa qulqulluutti hin dibee kunoo haala kana yuunifoormii kollee uffadhee jira gara hojii deemuufi baay'ee bareeda dhugaa dubbachuu fi baay'ee namatti tola. Erga kanaan oolee galgala bishaan qulqulluutiin ofirraa miicachuudha. Bishaan qulqulluutiin yeroo miicuu viidiyoo hin waraabne yookaan viidiyoon inni dheerataa akkasumas miicannee hin dhiise. Egaa kunoo ergan xumuree haaluma argitan sana ergan xumuree booda kunoo uffata koo maashinii kootti naqadhee uffanni sun kan kooti gaa'is kan madaame miti baay'isee wayii. Maashiniitti naqee gadi bu'uu fi kunoo unifoormii koffadhee yaa'uu masaarii sarrateenyaaf ta'u taa'ee jira. Kunoo haala kanaatiin itti fayyadamaa jira jechuudha. Isa kanatti illee fayyadamaa baay'ee kan itti gammadan kan jaallatan kan namatti tolu. Isinin jedha daawwattoota koo egaa viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti lafa jirtanitti fayyaa nagaa ta'a. Yaadni keessan koomentii laayikiin keessan na biraan hafiin akkasumas sheer gochuun daawwattoota hedduu biraan qaqqabsiisa. Waan beektanii yaada keessan jaalala tokkummaa obbolummaa koomentii irratti na barreessaa. Akkuma isin jedhu yaadni keessan akka na biraan hafne isinin jedha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja baay'ee wayii sabiskiraayib gochaa jirtan haaraa taatanii gara chaanala koo dhufaa jirtanii hedduu galatoomaa isinin jedha. Egaa viidiyoon koo as gubbaarratti xumurarratti bishaan qulqulluu qofaan ofirraa miicuudhaaf boqirraa gadi waan jira. Baay'ee nagaan.